Jirtuu nagaa keessanii ijoolleen Oromoo qaqqaaliin biyya keessaaf alaa chaanaalii kana daawwattan nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa Oro 24 News jedhama sin duraa badeen jira daawwattoota koo kana dura dhimma dhuunfaadhaaf kanan bade nan fuudhe kanaaf an bade sin irraati baqadde jechuudha nan qoosee sababuma dhuunfaaf qofaaf kana sin irraa baqadde dhiifama guddaan isin gaafadha daawwattoota kiyya viidiyoo isinii dalagee hin beeku arraa kunoo viidiyoo tokkoon garuu dhufee jira jechuudha gara keessan viidiyoon arraa qabadhee dhufe garuu wanta wayii na aarsee as yuutuubii kanarraa feesbuukii kanarra wanta olii gad oofamaa jiru namoonni baay'een haasa'aniiru anillee haasa'uudhaaf dhufee jira jechuudha nanaasanis nan dubbadha maal abbaa isaa amma yoomitti tanasaasedhe weellisaan anis nanaasa'a jechuun wanti feesbuukii kanarra yuutuubii kanarra deemaa jiru namoonni hedduun dalaganiiru viidiyoo dhugaa jiru adda babaasuu yaadaniiru kun sirriidha kun sirrii miti jedhanii jechuudha akka dhaggeeffattan abdiin qaba namoonni ani jaalladhu kabajuu shimeemaa reedii adamtii beekii show namoonni ani maqaa isaanii hin dhoofnellee namoonni gurguddoo yuutuubii kanarratti wantoota kana dalaganiiru isin hubachiisuu yaadaniiru waan jiru jechuudha anis akka yaada kootitti wantoota gabaabaa daqiiqaa 5 caalle dubbadhee isinirraa deemuun barbaada aga xumuraatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha tole gatuu gara kanaan deemin chaanaalii koof haaraa kan taatan subscribe godhaa Oro 24 News jedhama odeeffannoowwan jirtu waliif qoonna haa ta'u wanti miidiyaalee hawaasaa kanarra jiru jechuudha wanta baay'ee nama dabbaruudha guyyaa kaleessaa kana jechuudha maqaa namaa hin dhawanii isin hin beektu viidiyoo qullaa minaamin jettanii kan irratti gadhiifamee ture suni haa ta'u namni wayii yoo qullaa waan akkasii godhe agootu mirga ishee tabbaan godhu nuti walirraa fuunee odeessuun jechuudha akkas ta'e kana ta'e jechuun bukoolii bakkeetti baasuu irratti waliif dhossine gaarii kan natti fakkaatudha kanan haasa'uudhaaf dhufe jechuudha namoonni wantoota akkasii barsiistan maaliif barsiistanii miti yookaas maaliif waan akkasii haasoftanii miti yaada sirrii hojjettan isin jabaadhaa wantoota akkasii hojjedha ammayyuu isin miti garuu namoonni viidiyoo akkasii as baastanii maxxansitan isheen kana goote dhimma dhuunfaatiif sababa wal loltaniif namoonni waan akkasii deemtanii maxxansitan sheem baay'ee dabbara kun jechuudha dhimma dhuunfaa karaa keessaa fixadhaa bakka as baatanii bakkee irratti namoota walitti sin naqinaa namas akka inni waan hin taane hojjetu beekamaadha haa dhokatu iyyuu namni waan akkasii hin goone hin jiru dhoksaatti ni ta'a bakka just achitti ni xumurama hundisaa garuu as baatanii asirratti waan akkasii odeessuun fakkeessanii waan akkasii godhu maqaa ol balleessuun hin barbaachisuun jedhan gama kiyyaanii kanarratti immoo arramoo waan haaraan tokko dabalamee jira jechuudha arrabsoo biyyummaatiin wallaggaan eessaa wal arrabsuun immoo biyya balleessee jira kanarratti ammas namni biraa tokko immoo ituu kana dhaggeeffannee fixiintu dhaggeeffannee hin quufin jechuudha viidiyoo wanta biraaf hojjetame screenshot godhee waan dabbaarii screenshot godhee coverii irra kaa'ee achiin booda template yuutuubii godhee bakka namni itti siin ammaa sii daawwata gaa sheemisitti haa ta'u mee waan akkasii hojjechuun sheemisitti haa ta'u viidiyoo waan biraaf hojjetame gaafa deebiste waan biraa gochuuf yaaddu baay'ee dabbara jechuudha kanarras taanaan kan dhimmi hawwiifaa jechuudha hawwiinfaa asirra ba'anii haasa'aa jiran kunillee dhimma barbaachisaa miti jechuudha gama wal qoqqooduun kun gaarii miti sabaaf by the way namni jaallatee min Harargeetti kan dhalate akkasuma Wallaggatti kan dhalate Arsiitti eessatti biyya kamittuu kan dhalate jaallatee miti uumaatu jalqabuma achitti si uumee jennaan kanatti achitti dhalatte waan ta'eef dhimma kanaan asiin namoota Harargee namoota Wallaggaa namoota maaloo jedhanii asirra ba'anii wanta intaan odeessuun gaarii miti hin jedhaan akka kiyyatti dhuguma immoo gaariis miti yoo hin jedhuu baadhus gaarii miti wanta akkasii hin barbaachisu tokkummaan keessan jabaatuun isin hin jedhaa namoonni asirra baatanii fakkeenya amma hawwiin dhugaa dubbachuuf baay'ee aarii keessa isheetii miidiyaa hawaasaa kanarratti karaa garaagaraa ni ibsatti yoo viidiyoo kana ni argitate hawwii tifuuf isin jedha atillee duuba hin deebi'u jetteetta jabaadhu inni guddaan dhoksaa olii bakkeetti baasuura waliif dhossine gaarummaa oliitu bakkeetti baasne gaarii natti fakkaatan akka kiyyatti yaada mataa kiyyaadha kuni anaanis bor namni wayii akkasuma gochuu danda'a waan ta'eef of eeggachaan deema jechuudha ta'us walumaa galatti yaada xumuraa yoon kaa'e jechuudha dhimma qaama qullaa sanaan wal qabateessa ta'u dhimma biyyummaa wal arrabsuu akkasuma suuraa goyyomsanii asirra kaa'anii nama goyyomsanii akka namni daawwatuuf gochuun kuni
hin barbaachisu seeyino bakka hin barbaachisu har'aa kaasaati waan akkasii dhiisaan isiniin jechuu barbaada. Hin barbaachisu bakka wanti akkasii waan hin barbaachifnedha waan ta'eef akka dhiistanan isin gaafadhaa keessumaa namoonni ijoolleen shamarana wantoota akkasirratti baay'inaan hirmaattanii itti of qusattanii dhiiraaf shamaran qabu baay'ee balleessaan namni balleesseera bakka iddoo sanatti numa gaafalu duukaa gaafatama waan ta'eef waan akkasirraa of qusadhaan isiniin jedhaa. Qophii addaa hin qabu kanuma isinitti haasa'uudhaaf har'a kanan dhufe yeroo biraa viidiyoo biraadhaan wal argina akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu kunoo har'a immoo isinitti deebi'een jira jechuudha. Ammaa kaasee viidiyoo isiniin dalagaa iddoo gaarii turaan isiniin jedhaa galatooma.